Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Maraaf bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha kabajaa har'as viidiyoo harawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin AdSense keessan irratti qarshii isin hojjettan ji'a keessa ta'uu danda'a, kan ji'a lamaa, kan ji'a sadii yoo isinitti agarsiisu dide akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessanii fi akkanumallee AdSense keessan irratti akkaawuntii baankii kanaa hundura wal qunnamsiiftan akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana jechuun akkaawuntii baankii tokko kanaan dura yoo itti guuttan isa biraatti jijjiirachuu jechuudha. Akkaawuntii nama tokko irraa gara nama biraatti ta'uu danda'a. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo baankii tokko irraa gara baankii biraatti AdSense keessanii wal qunnamsiiftanii akkaataa ittiin YouTube irraa kaffaltiin isiniif kaffalamu karaa akkaawuntii baankii isin ittiin guuttanitti akka isiniif kaffalamu gochuu akkaataa dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan fuulli kun fuulli isin argartan fuula AdSense jechuudha. AdSense keessan haala kanaan isin dhufa. Asirratti sarara sadii kana tuquudhaan akkuma asirratti argartan sarara sadii kana ni tuqxanii waa'ee AdSense keessanii arguu beekuudhaaf jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan payment info ka jedhu kanarra yoo seentan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo bakki kun bakka itti qarshii itti isin hojjettan itti ilaaltanidha. Amma fakkeenyaaf asirratti wanta tokko in agarsiisu jechuudha. Qarshii ana asirratti hojjedhe taasumayyuu natti agarsiisan jiru your earnings jedhee wanta isin ji'a keessatti ji'a lamaan ji'a sadiitti ta'uu danda'a wanta isin hojjettan jechuudha. Viidiyoowwan keessan hojjette kaffaltii AdSense keessan irratti isinitti agarsiisuu dide warroonni AdSense keessan haala kanaan kaffaltii isiniif kaffalame karaa YouTube keessaniitiin hojjettanii AdSense keessan irratti isiniif kaffalame isinitti agarsiisuu dide akkaataa ittiin arguu dandeessanii fi sirreeffachuu dandeessa. Karaa biraatiin immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan yoo isinitti agarsiisuu dhabe haala kanaan isinii dhufa. Egaa akkuma asirratti argartan baankiin kanaan dura isin wal qunnamsiiftan taasumayyuu isiniin dhufu jechuudha. Kana jechuun no primary payment method selected isinii jedha. Kaffaltiin keessan kan primary kan isa jalqabaa baankii asirratti selectin taane isinii jedha jechuudha. Haala kanaan akkamitti sirreeffachuu akka dandeessanii fi qarshii isiniif kaffalamellee akkamitti barachuu akka dandeessan yookaan beekuu akkaataa ittiin dandeessanii fi akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin dhaggeeffattoota kan koo AdSense keessan irratti baankii itti guuttan yookaan kaffaltii karaa baankiitiin AdSense kan isiniif kaffalu. Kanaafiyyuu YouTube keessan irraa qarshii hojjechuudhaaf karaa AdSense akkaawuntii bantanii akkaawuntii AdSense gabantanii booda verify gootanii erga gootanii booda akkaawuntii AdSensetiin buukii yookaan baankii keessanii wal qunnamsiiftan akkaawuntii baankiitiin akkuma asirratti argartan mucayyoon kun akkaawuntii baankiitiin wal qunnamsiiftee turte. Kanaan dura akkaawuntiin baankii ishee itti wal qunnamsiifte kana akka ittiin jijjiiruu dandeessu isheedhaaf jijjiiree isinitti agarsiisa. Kanaan dura kan nama biraatti fayyadamaa turte buukiin ishee itti fayyadamaa turte kan nama biraatti namni sun qarshii baasee waan hin kenniniif ni dhorkate jechuudha. Garuu akkamitti jijjiirree akkaawuntii baankii isheen kanaan dura guutte kana akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Egaa akkaawuntii kana jijjiiruu ni dandeessanii baankiillee jijjiiruu ni dandeessan jechuudha. Baankii ittiin kanaan dura bantan fakkeenyaaf akkaawuntiin AdSense keessanii wal qunnamsiiftan kan kanaan dura Daashin baankii yoo ta'e gara baankii daldala Itoophiyaatti yookaan immoo isa biraatti jijjiiruu ni dandeessanii. Guutumaan guutuutti viidiyoo har'aa kana keessatti namoota akka asirratti argartan kanatti qarshiin isin ji'a keessatti hojjettan isinitti agarsiisuu dide AdSense keessan akkaataa itti sirreeffachuu dandeessanii fi akkanumallee baankii kanaan dura AdSense keessanii wal qunnamsiiftan akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan gara akkaawuntii biraatti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Ani muyeedha chaanaala kan koo Soof Maraaf birraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification order gochuu hin dagatinadha. Kana gochuudhaan wanti isin irraa fayyadamtan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Akkanumallee viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinadha. Gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo duraan dursitanii AdSense keessan yookaan akkaawuntii AdSense keessan argachuudhaaf Google Chrome irratti fayyadamtan. Baay'een keessan bilbila nama hundaa irratti argama Google Chrome. Browser biraattis fayyadamuu dandeessanii isarra ni seentanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo Google AdSense bilbila keessan irratti argamu argachuudhaaf salphamatti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo Google AdSense jettanii search gootanii salphamatti akka argattaniif jechuudha. Salphamatti akka seentaniif Google AdSense jettanii seenuu dandeessan yookaan google.com/AdSense jettanii illee seenuu dandeessanii rakkoon qabu. Google AdSense keessan irra ni seentan jechuudha. AdSense keessan kan akkaawuntii ittiin banattan jechuudha. Kan YouTube keessanii wal qunnamsiiftanii asin websaayitiidhaaf illee itti fayyadamuu dandeessan. AdSense'n faayidaa bal'aa qaba waan ta'eef warroonni AdSense qabdan hundi keessaniyyuu steppii har'aa kan beekuun murteessaadha jechuudha. Egaa jalqaba gara AdSense keessanitti seentu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo amma bakki itti argamnu Google AdSense irra seennee jirra. Google AdSense irra erga seentanii booda dhaggeeffattoota kan koo hoomii irra seentanii jalqaba irratti ergasii immoo kana gabuutanii payment info ka jedhutu jira. Payments ka jedhu irratti yoo kilik gootan payment info ka jedhu isinii dhufa. Isarratti kilik gootanii
Ergasii gara fuula kanaatti sin geessa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo fuula kanarratti akkuma asirratti argartan mucayyoon kun qarshii tokko wanta hojjete wanta itti agarsiisu qabu duwwaadha. Asirratti wanti isheen hojjete duwwaadha jechuudha na agarsiisu. Namoota haala kanaan AdSense keessan kaffaltii keessan kan ji'a tokko keessatti isin hojjettan ta'uu danda'a. Kan waggaa guutuus ta'uu danda'a isinitti agarsiisu yoo dude akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessanidha. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu kana gochuudhaaf wanta biraan gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti dhuftanii payment account ka jedhu jira. Payment account ka jedhu kanarratti kilik gootan kana sirreeffachuudhaaf qarshiin isin waggaa keessatti ji'a keessatti hojjettan akka AdSense keessan irratti isiniif dhufu beekuudhaaf kanaaf haala kana yoo kan isin dhufuudhaan isin rakkisu ta'e asirratti payment account ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo filannoowwan lamatu isin dhufa. Dhaggeeffattoota kan koo inni jalqaba AdSense ka jedhudha, inni lammaffaa immoo YouTube ka jedhudha. Isin YouTube irraa qarshii argattan waan ta'eef YouTube filattan jechuudha. Warroonni website adda addaa irraa fayyadamtanis website ni filattan jechuudha. Website keessan jechuudha. Egaa YouTube isa jedhu isa lammaffaa irra gootan jechuudha. YouTube Ethiopia ka jedhu kanarra gootan jechuudha. AdSense irra godhanaatti YouTube ka jedhu irra gootan jechuudha. YouTube keessan irraa qarshii keessan hojjettan waan ta'eef YouTube ka jedhu kana filattan jechuudha. Isa lammaffaa. Ergasii amma qarshiin isin hojjettan kan ji'a keessaa ta'uu danda'a, kan waggaa tokko ta'uu danda'a. Salphumatti isinitti agarsiisaa jechuudha. Dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argartan mucayyoon kun wanti isheen hojjette doolaara tokkodha. Kanaafiyyuu haala kanaan itti agarsiisaa jechuudha. Egaa haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessanii. Egaa kana salphumatti haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessan. Warroonni YouTube keessan irratti qarshiin isin hojjettan AdSense asinitti agarsiisuu dhabeef haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessan. Egaa isa lammaffaa immoo kan isinitti agarsiisuu barbaadu dhaggeeffattoota kan koo akkanuma yeroo keessa garsiiqxanii ergasii transaction ka jedhu fuulduratti how you get paid ka jedhu akkamitti kaffaltiin akka isiniif raawwatamu barbaadan kan jedhu bakka itti accountii keessan kan bakki itti wal qunnamsiiftantu jira. Kanaafiyyuu bakka kanarratti dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan as jalatti jechuudha baankii accountii baankii kanaan dura isheen wal qunnamsiiftee jirti. Accountii baankii kan ishee jechuudha kan nama biraa ture namni kun immoo qarshii isheedhaaf ergaa waan hin jirreef gara ofiititti naaf jijjiirette mucayyoon kun mucayyoo kana sirreessinee wajjin isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa isa jalqaba asirra ture kana irraa gara haarawaatti ni jijjiirra. Accountii mana kuusaa tokkorraa gara biraatti fakkeenyaa fi kanaan dura baankii daldala Itoophiyaa yoo kan ta'u ta'e gara daashinitti yookaan immoo gara wagaaginitti kan barbaadan Oromiyaa International Bankitti ta'uu danda'a gara barbaadanii jijjiiruu dandeessanii. Stepin isaa baay'ee tokko salphaadha bifuma nama isinitti agarsiisu kanaan jijjiirtan jechuudha. Ergasii immoo asirra dhuftanii jijjiiruudhaaf jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo manage payment methods ka jettu jirti. Manage payment method ka jettu kanarratti kilik gootan jechuudha. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo gara fuula kanaatti fudhata kanaan dura isheen isii kafalaa ture baankiin isheen active waliin goote jechuun wal qunnamsiifte isa kanaadha. Amma immoo kan biraa jijjiiruu barbaadna waan ta'eef fuuldura kanarratti dhuftanii add payment method ka jettu jirti. Add payment method ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan baankii biraatti yookaan immoo accountii biraatti jijjiiruu ni dandeessan jechuudha. Ergasii gara fuula kanaatti sin geessa dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan fuulli kun fuula bifa haarawaan accountii keessan kan baankii AdSense keessaniin itti wal qunnamsiiftanidha. Egaa asirratti foormiiwwan amma isinitti agarsiisu kanneen tokko tokkoon guutan jechuudha. Akkuma kanaan dura isinitti agarsiisee ture jechuudha. Foormiin kun addan qabu. Yoon kanaan dura isiniif hojjedhellee jira. Accountii baankii akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessanidha kanarraa waan ta'eef dhaggeeffattoota kan koo asirratti beneficiary ID ka jedhu kun optionaala rakkoon qabu bira dabartanii ergasii immoo name of bank account maqaa keessan kan accountii irratti ittiin bantan jechuudha. Maqaa sirriidha asirra barreessitan jechuudha. Steepii anamma isinitti agarsiisu kana tokko isaan dogongoriidhaadha. Name on bank account ka jedhu kanarratti dhaggeeffattoota kan koo maqaa keessan sirriidha kan buukii keessan irratti argamu spellingii isaa osoo hin dogoggoriin spellingii gurguddaadhaan ni barreessitan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan name on bank account ka jedhu maqaa sirrii accountii baankii ishee irratti argamu haala kanaan barreessee jira. Ergasii immoo gara dhuftanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo dakka kanarratti baankii neemeettan baankii neemii kanarratti dhaggeeffattoota kan koo accountii baankii keessanii kan itti bantan jechuudha. Fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa yoo ta'e baankii daldala Itoophiyaa accountii kana kan itti bantan jechuudha. Yookaan wagaagin yoo ta'e daashin yoo ta'e Oromiyaa yoo ta'e akkasuma guutan jechuudha. Maqaa isaa garuu spellingii isaa gurguddaadhaan barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo Commercial Bank of Ethiopiaadha waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu spellingii gurguddaadhaan barreessitan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan baankii neemiin isheen ittiin accountii banatte Commercial Bank of Ethiopiaadha. Isin Oromiyaa yoo ta'e Oromiyaa International Bank jettan daashin yoo ta'e daashin bank jettan kan barbaadan jechuudha. Ergasii immoo Sweet Goodiidha. Sweet Goodii eessa argachuu akka dandeessan kanaan dura isinitti agarsiisee ture jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ammas isinitti agarsiisaa salphumatti jechuudha akka argattaniif. Ergasii immoo fuula haarawaa ni bantanii ergasii fuula haarawaa erga bantanii booda Commercial Bank of Ethiopia jettanii
Akkuma asirratti argitan Commercial Bank of Ethiopia Swift code jettanii barreessanii ergasii immoo isarra kilik gootan jechuudha. Salphumatti argachuudhaaf kan barbaadan maqaa dhabuudhaan haala kanaan argachuu dandeessanii. Akkuma asirratti argitan CBT dha jechuudha. Digitii 8 dha isa kana jechuudha. CBT dha isa jedhu kana copy gootan jechuudha. Isa kana qaqqabuudhaan copy gootanii isa kana copy gootan jechuudha. Geeffatoo kan koo hanga CBT dha kan jedhu kanarratti copy gootanii ergasii bakka jalqabaatti deebitu jechuudha. Ergasii immoo Swift code ka jedhu jira. Swift code ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii paste gootan jechuudha. Isa fiddan san asirra dhuftanii paste gootan jechuudha qaqqabuudhaan. Sekendi muraasaaf qaqqabdanii ergasii immoo paste gootan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argitan bankiin daldala Itoophiyaadha jechuudha. Swift code isaa CBT dha jechuudha. Digitii 8 dha. Isa kana akka dogongorre kan daashin yoo ta'e daashataadha. Akkanumallee kan Oromiyaa Swift code mataa isaa qaba. Maqaa barreessuudhaan akkuma duratti isinitti agarsiisa kanatti barreessuu ni dandeessanii. Ergasii immoo account number asirratti kan dogongorre account numberii keessan isa sirriidha osoo hin dogongoriin kan keessan ni guutan jechuudha. An guutee irra deebi'een isinitti dhufa. Egaa akkuma asirratti argitan account numberii kan koo isa sirriidha asirra guutee jira. Dogongoreen adda dhaggeeffatoo kan koo sirriitti of eeggannoodhaan guutaadha. Kana jechuun qarshiin isin YouTube keessan irratti hojjettu account kanarratti isiniif gala waan ta'eef haala kanaan isa kana ni guutanii. Ergasii immoo retype account number ka jedhu kanarratti isa kana jechuudha. Account kana qaqqabuudhaan ergasii copy gootanii irra deebuudhaan dhaggeeffatoo kan koo bakka lammaffaa kanarratti illee isa jalaa kanarratti illee jechuudha. Retype ka jedhu kanarratti illee kilik gochuudhaan ergasii immoo qaqqabuudhaan sekendi muraasaaf paste gootan jechuudha. Egaa dhaggeeffatoo kan koo accountii asirratti account number ka jedhu kanarratti kan guutan irra deebitanii retype account number ka jedhu kanarratti illee ni guutan jechuudha. Accountii keessan irra deddeebi'atii sirriitti ilaalaadha dhaggeeffatoo kan koo. Egaa kan gammaatti kan guunne jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Egaa jalqaba irratti name on bank account ka jedhu irratti maqaa keessan kan sirriidha. Accountii baankii keessan irratti argamu ni guutanii. Ergasii immoo maqaa baankichaa yookaan bank name ka jedhu irratti maqaa baankichaa sirriitti spelling gurguddaadhaan ni barreessitanii. Ergasii immoo Swift code isa argachuu kan dandeessan isinitti agarsiisee jira. Isas ergasii ni guutanii. Ergasii account numberii keessan isa sirriidha asirratti ni guutanii. Irra deebiidhaan ammas accountii keessan irra deebitanii retype account number ka jedhu kanarratti ni guutan jechuudha. Sirriitti of eeggannoodhaan formiiwwan kanneen erga guutanii booda dhaggeeffatoo kan koo ammaan booda fi isa dhumaa irra geennee jirra jechuudha. Egaa isa kanneen erga guutanii booda dhaggeeffatoo kan koo formii kana haala amma isinitti agarsiisa kanaan erga guutanii booda akkana gad dhuftanii dhaggeeffatoo kan koo steepii dhumaa irra jira. Set as primary payment method ka jedhu jira. Egaa isa jalqabaa irraa isa kanatti akka isiniif jijjiiramu barbaaddan waan ta'eef saanduqa kanarratti right gootan jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Saanduqa kanarratti right gootan maaliif isa kanarratti akka isiniif kaffalamu gochaa jirtanii jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Yeroo ammaa kana isa kanarratti akka isiniif kaffalamu gochaa jirtan waan ta'eef set as primary payment method ka jedhu kanarratti ni filattan jechuudha. Ergasii immoo steepii kanneen erga fixxanii booda dhaggeeffatoo kan koo dakana dhufuudhaan asirratti save ka jedhu jira. Save ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan save gootan jechuudha. Save gootan jechuudha. Save ka jedhu kana kilik gootan. Ergasii sekendii muraasaaf ni eegdanii search godhee hanga fixutti jechuudha. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan inni jalqabaa isa kanaadha jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Isa jalqabaa isa kanaadha. Amma immoo isa kanatti isiniif jijjiiree jira jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi isaa 95 dha. Isa kana haala kanaan asirra guunnee jira. Inni jalqabaa isa kana ture. So haala kanaan jijjiirtan jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Haala kanaan isa haarawatti primary dha jechuudha. Ammaan booda isa kanarratti isiniif kaffalama. Garuu asirratti dhaggeeffatoo kan koo isa kana remove gochuu ni dandeessanii dhiisuus ni dandeessan. Rakkoo tokko isinitti hin fidu. Amma kan isiniif galu lakkoofsa amma guuttan kana irratti waan ta'eef primary ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan isa kana garuu isa jalqabaa irratti akka isiniif galullee barbaadan isa kanaan dura ture irratti akka isiniif galullee barbaadan asirra dhuftanii isa jalqabaa maqaa isa jalqabaa ni beektan waan ta'eef isa jalqabaa kanarratti nan jedha jechuudha. Isa jalqaba guuttaniidha. Isheen kun mucayyoon kun kan jalqaba guutteedha. Inni kun immoo kan amma guunneedha. Isa jalqabaatti deebisuu barbaadan immoo dhaggeeffatoo kan koo asirra dhuftanii nan ka jettu kanarratti kilik gootanii primary gootan jechuudha. Primary gootanii wal jijjiira bakka jechuudha. Primary ka jedhu kana kilik gootan sekendii muraasa booda bakka wal jijjiiraa jechuudha. Kanaafiyyuu isa jalqabaatti deebiftanii jirtanii jechuudha. Haala kanaan yoo kan gootan ta'e isa jalqabaatti. Inni kun isa jalqabaatti jechuudha. Isa jalqabaarra gootanii jirtanii inni amma guunne isa kanaadha jechuudha. Isa kanarratti osoo hin taane isa jalqabaarratti galaa jechuudha. Isheen immoo kan barbaaddu isa ammaarratti akka galuuf barbaadde waan ta'eef isa kana asirratti nan ka jedhu kanarratti kilik godhite primary irra yoo goone isa amma guunnetti isiniif deebi'aafi jechuudha. Egaa haala kanaan AdSense accountii keessan irratti baankii kanaan dura wal qunnamsiiftan baankii san jijjiiruu ni dandeessan. Gara baankii barbaadanitti accountii haala kanaan jijjiiruu dandeessan. Sadaffas asirratti add payment method ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan itti eda'uu ni dandeessanii hamma sadiitti isinii fayyama waan ta'eef jechuudha. Dhaggeeffatoo kan koo isin garuu asirratti primary ka jedhu kana filachuu fi hin irraanfatinaadha. Primary jechuun isa amma irratti isiniif kaffalamu barbaadanidha waan ta'eef isa kana inni akka dabalaatti irratti qabata.
remove gochuus ni dandeessanii. Isa kana garuu dhaggeeffattoota koo haala kanaan primary irra gootanii accountii kana irratti qarshiin keessan yeroo euro 70 darbe jechuudha dhaggeeffattoota koo asirratti galii isiniif ta'a euro 70 yookaan immoo doolaara 100 erga guuttanii booda gara accountii kanaatti qarshiin isin AdSense keessan irratti hojjettan isiniif galaa jechuudha dhaggeeffattoota koo. Egaa bifa nama isinitti agarsiise kanaan accountii keessa kan AdSense jechuudha mana kuusaa yookaan baankiidhaan wajjin wal qunnamsiisuudhaan akka YouTube keessan irratti qarshiin isin hojjettan AdSense irratti isiniif galeen AdSense immoo gara mana kuusaa accountii isin ittiin guuttanitti akka isiniif galchuu gochuu ni dandeessanii. Bifa kanaan jijjiirachuu ni dandeessan. Akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdii qaba. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa barattanii fi akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kana afaaraa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanuma mallattoo notification ol irra godhaa. Video kana like share gochuudhaan namootaaf share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.